Jawaar Mohammad waa'ee ajjechaa Hacaaluu Hundeessaa irratti barruu dheeraa barreesse qorannoo gadi fageessaa gaggeessuu jalqabeera. Namoota takka takka marfeessuus jalqabeera. Gurbaan Ashannaafi jedhamu Alaa kulli haal gurbaa guyyaa lola irreecha bara 2026 irratti daawun wayyaanee jedhe suni maafiyaadha. Wayyaaneetu duraanuu ajajaa turte. Ashannaafi gaafa ajjechaa Hacaaluu irratti qorannoo gaggeessuun gaafa tokko gadi baha. Ammaaf shira gurbaan Ashannaafiin kun taphate qofan isiniif hima. Galgaluma sana akkuma ajjeefamuu Hacaaluu himameen tarkaanfii ragaa balleessuu eegale. Kunis iddoo reeffi isaa konkolaataa keessatti argameera kaasee hanga hospitaala ragaa balleessuuf olola sobaa raabsuu dabalataa ture. Halkan sanaa hospitaalatti qorannoo reeffaa sirnaan akka hin gaggeeffamne uggurame. Barruun kun barruu Jawaarii kaleessa post godhe. Ani immoo sagaleetti jireen isiniif dhiyeessaa jira. Hangaruma sagantaa kanatti naa waliin tura. Namoonni Hacaaluu jaallatanii fi dhugaa Hacaaluu barbaadan qofittiin. Ganama ammoo awwaalli Finfinneetti akka hin raawwatamneef reeffi humnaan dargaggootaan fudhatame jedhamee gara Amboo qajeele. Shira ragaa balleessuu qorannoo reeffa gufachiisuu fi reeffa hospitaalaa baasuun kan warra raawwachuu ture. Kana kan warra raawwachaa ture eenyu? Ashannaafiin gurbaan jedhan kun. Keessaa tokko gurbaan Ashannaafi kanneen biroo ammoo Balaay Aqnaa'oo kun eenyusa? Beekamaadhaan isa akkuma Ashannaafi. Ashannaafiin asirratti miimoor update. Barruu Jawaar irratti Jawaar duraan barruu dheeraa barreessee ture waa'ee Ashannaafi sana isiniin finne sana viidiyoo lammaffaa irratti isiniif fida. Ashannaafiin kun kan gaafa duraa daawun wayyaanee jedhe. Daawun irreecha irratti namni yeroo jalqabaatiif gaafas jedhe isa. Garuu inni oromummaadhaaf qeerrummaadhaaf osoo hin taane Geetaachoo Asaffaatu hajajee sababaa sanaaf qeerroo fixuudhaaf erge. Jawaar barruu dheeraa barreessee ture. Haaya gara barruu Jawaaritti yoo isin deebisu kanneen biroo ammoo Balaayin Aqnaa'oo mootii lammii warreen biroo ammaaf maqaa dhawuu hin barbaannedha. Yennaa dhaqqabnetti namoota reeffa bira turan keessaa gurbaan Ashannaafiin kun tokko ture. Reeffi yoo gara jiddugala aadaa Oromoo naqus konkolaataa reeffa baatu duukaa achuma ture. Erga reeffi achi baafame boodas namoota muraasa reeffa helikoophteraan Amboo keessan hoomachiitti buusan keessaa Ashannaafiin tokko. Waliigalatti gurbaan kun ajjechaa Hacaaluun wal qabatee yoo xinnaate shira ragaa balleessuu keessatti qooda guddaa raawwateera. Namni qorannoo ragaa balleessee fi namni nama ajjeese tokko jedhee tana mana. Jawaar barruu dheeraa barreessee jira. Barruu Jawaar kanaa waliin tura ittiin isinii dabala. Shira ragaa balleessuu adda durummaan hirmaateera. Boodarra yennaa nuti himatamne warra ragaa magaarrajaa duubaan ba'e keessaa tokko ta'uu mirkaneeffadheera. Yakki Ashannaafi asirratti hin dhaabbanne jeequmsa Buraayyuu fi ajjechaa magaalaa Shaggar keessatti adda durummaan hirmaatee yoo yaadattan jala bultii hooggansi ABO biyyatti gale sana Finfinnee naannawa isiitti jeequmsa guddaatu uumame. Keessattuu Buraayyuutti ajjechaa saboota biroo irratti fuulleffatee raawwatamee uwwisa miidiyaa duulli farra qeerroo fi saba Oromoo xureessuu gaggeeffamee jeequmsa sana ergamtoonni tika biyyaalessaa gama lachuun goruun kan qabsiisan ta'uu ragaa suur-sagalee warra hirmaate argadheera. Gara fuulduraatti qindeesseen dhiyeessa. Ashannaafiin ergamtoota jeequmsa sana keessaa namoota nagaa ficcisiisaa keessaa tokko turuus mirkaneesseera. Jawaar Mohammadtu akkas jedhe. Ashannaafiin kun egaa yakkoota garaagaraa adda addaa keessatti hirmaatee wantoota biyyaa fi biyyummaa nama saalfachiisu hedduus hojjetee jira. Kana yaada kooti anatu itti make. Gama yaada Jawaaritti yoon itti isin deebisu waggoota 6 darban ammoo Ashannaafiin namoota maafiyaa garee 120 waliin ta'uun lafa naannawa Shaggar saamaniif namoota nagaa ukkaamsanii maallaqa kafalchiisuu keessaa adda dureedha. Yakki gurbaa kanaa kan hedduu
fokkisaa godhu maal seetanii namoota godinaalee irraa dhufan akka dhalataatti itti dhiyaachuun lafa isaaniif gurgura jedhee maallaqa erga irraa fuudhatee booda loojiksii shaneeti jedhee qaamota nageenyaa mootummaatti amansiisa. Magaan zulmii hangana gahu baattee qaamota nageenyaa mootummaa amansiisa. Ajjeesisa. Yakka kana raayyaan ittisa biyyaa viidiyoo Jawaar barruu Jawaar duraan barreesse sana isiniin finneeni sana keessatti akkam jedhe Jawaar beektaa? Garee maafiyaa warra duraanii kan wayyaanee wajjiniin hojjetaa ture jedhe. Geetaachoo Asaffaatii wajjiniin hojjetaa ture. Sigalee? Baay'ee takka garaa nama guba wallahi. Oromoo taatee gidee namni Oromoo jedhee ofitti si butee jedhee diina akkasii shira akkasii xexxee dhugaan obboleessa keetii akka hin baane lafee dhiiga isaatti cirracha facaasuun kan kee kun amma bara Oromoo miti ofiin jedhaa gurbaan Oromoo waa akkati rayyoo wallaahi an Oromoo miti jedhaa jira amma miidiyaa warra bashaarra deemee an Oromoo miti jedhaa jira amma. Ajjechaan yakka kana raayyaan ittisa biyyaa qabatama irra gahee gurbaa kana hidhuus jidduu seentummaa Koomishinii Poolisii Federaalaa Dammallaash Gabre Mikaa'eliin gadi lakkifameera. Yakka shannaafi kanaan hin dhaabbatu. Dubartoota hedduu qawween sodaachisee yakka ammoo qoricha qaama hadoochii dhugaatii waliin makuun of wallaalchisuun gudeedaa ture. Qoricha qaama hadoochuu Deet Rib Drink GHB kan giramu caalaa faana yakka ittiin raawwatan yoo ta'u, jaruma maafiyaa kanatu biyya alaatii fidee raabsaa jira. Viidiyoo ashannaafiin dubartii takka qoricha sana obaasee harkatti gaggabdee mana haakimaa geeffamte takka fuula ishee dhokseen gara teelegiraamaa maxxansee jira. Teelegiraamii Jawaarri dhaqaatti ilaala. Wallahi teelegiraamii Jawaarri dhaqaa ilaala kunoo ni jira. Intala gaggabsee bira dhaabbata. Waan ajaa'iba isinitti ta'u gurbaan sun bakkoota garaagaraatti deemu uffata kana malee hin kaayatu. Wallee xonqaa himtee fi uffata gosa takkaan deema gurbaan kun. Xonqaa himteef ta'e hin beekne kunoo intala gizee gaggabsee bira dhaabbatus uffatuma kana kaayatee jira. Gizee bakka makiinaa garaagaraa deemus uffatuma kana kaayatee jira. Na dhibee xonqaa himteef na fakkaata. So namoonni du'a caaluu keessatti harka qaban tokko baafamaa jiranii warra ragaa magaalaa duubaatiinis keessaa tokko isa. Maal waan magaalaa duubaan maal jechuudha? Yakka guddaa kana iyyuu raawwataa jirta. Ilmoo namaa iyyuu ajjeesaa jirta. Yoo Jawaaritti anama fakkeenyaaf intala shamaraa takka akkas gochuurra mee viidiyoo kana sheer godha.